Koppiin godhasi. Eessatti isheen lafa jirti? Eessatti ishee galchi? Kun ikkoo mana keenya banannee jirra nuti. Ishi maaltu na dhibe reesti? Waan haaraa maal qabdu? Sodaa baana jirra. Nama ta'e na dhungate. Okay. Simoosisuu fedheeti fakkaata. Eessa deemti? Ana bira kootu ta'e jechuudha. Namoosisi gaafiin ani isa gaafadhu soo argite. Oromiyaa guddis baddee haati kee abbaan kee akkamitti akkasi guddisanitu argite? Baalagee. Baay'ee ani TikTokii kana gubbaarraa maal baradde beektaa? Barumsi guddaan ani baradde arraba qofa. Arraba qofa. Ani ofiin qaba malee koo wayyoo maaliifin akka sedhee barreessan manne dheebootti irraa gashe foonaa dhaqu. Namni maal godhare nama baay'eetiin as jala jira, guddaa jira, beekaa jira, nama baay'ee jira, beektaa haadholii jira. Dhalachuu haadha isaan dubbisiisa ture dhugaa rabbi. Wayini haadha koo. Wayini haadha koo jedhu. Ilaan namoota TikTokii kana hordofan parsantaa dhibba keessaa parsantaa 50 namoota hedduu namoota gaggaarii fi namoota waan hedduu beekanidha beekte. Parsantaa 50 hafan garuu dhugaa waaqayyo even isa nama ajjeesuu hin jirre malee namoota du'uun isaan irraa malu ture hedduun isaanii. Warra akkasi komentii badaa barreessitu ko suura isheetiin qabattee guyyaa tokkotu biyya keessa jirta ta'e barbaaddee argatteeti basmaa. Lammi jirta ante Taap godhaa ka'u mara. Taap godhaa. Sirba sinaaf feeraa deemna taap godhaa. Obboleeyyanii no. Wal fakkaannaa himaa obboleeyyan jettu. Akka ummatti walii galtanii garuu eeufaan amalli keenya wal fakkaata beeki. Bilisummaa jetta taana. Soolii baay'ee namoonni soolaniif komentii barreessan. Inni guddisuu barreessu. Asii soolee nagalchii jedhan gara siin barreessaa feechaa jira. Haa tokkaa. Guys, tap godhaa. Koppiin tap godhaa. Sirbiin kun beektaa 2007 gaafa waraabamu. As ollaa keenya waraabame beektaa as urfa keenya fuulleetti waraabame. Mana kan keenya fuuldura akkas waraabame.
Eessatti viidiyoon kun sabbatatti waraabame mi? No sabbata miti. Achi maatii bira waraabame. Bachuu urufa bachuu keessa waraabame. Okay. Ittiin bilisummaa jedhan kun araadaa wayiitiin atti tolti si jechaa jiru. Flowers of guys. Ababu Galgalootu. Abaaboo lama tokko nama biraa tokko nama haaraa sabboontuun ala agarsiisa abaaboo tokko nama biraa abaaboo tokko guutaa jiru nama biraa seenaaf sabboontuun ala yaa guutee jira daru asu thank you maal ijoolleen xaa gootee abaaboo kan bilisummaa fuutee moo fuuneeti fuudhuuf jiraam. Dhugaa fuudhuuf jira. Gaafattee riyyoota kee warra fuudhanii fuute akkam akka ta'e gaarii akka ta'e riyyoonni kee akka fuudhanii jirani Hedduu isaanii kan fuudhanidha. Ani baay'ee namoota hiriyoonni kan koo namoota umurii aannagitan illee miti. Okay, si caalu Eeyyeno. na jarjari moon jarjariin si jedhu waan kanarra. Isaanii dafteen fuudhanii jiran garuu annaan fuudhaaf jira. Maaf dafteen fuudhiin si jedha rakkoo maaltu jira? Isaanii la maaf dafteen fuudhin jiran beektaa? Isaan fuudhanii gaabbanii beekte amma like laayifii hedduu isaa osoo waan hedduun dabarsiin fuudhan waan ta'eef erga fuudhanii booda gaabbanii. Okay. Ato fitte? Ani eeyyeka. Gaarii fama adda baafatte taanaan gaarii. Eeyyenoo. Bareeda akkas taana. Beekteef tamu jaarti kan kooti. Jaarti kan koo beekteef tamu. Eessaan naasaa namno. Jaarti keenya argisiiste eeyyee intala bareedduu tokko waan ta'e bassuma. Namatti hin argisiisin asidha. Intala sanaa dafee yoo osoo hin fuudhuu baadhaa maal godha? Ati ganaadhaati ani gaafachaan jira sa maalti sidhe. Dubbii nan barbaadu. Ati ganaadhaati. Igoo waan nama waraanti. Bilisummaan fuudhe jedheen fuudhaaree. Inni sayyuu ganaadha. Hin murteessine sayyuu. Hin fixannee osoo hin taane ani fixachaa irra hin jiru ammaan. Akkasumatti akka qodaan ta'aa jira. Waan akkasii biyya la utuun akka bilisummaa biyya jiraadhe hin fiigda olii gadi sii galee hin fiigda isa booddeen dhaabbatta. Addaan jiru waggaa sadii fixe. Fiiguu maaliidhaaf? Illaalta kaandee. By the way, filannoon baay'isinaanti. Like tuma camma. Jaartii kan koo baay'ee ila. Jaartii kan koo faana dur jechuudha dur. Naannuma tokko turre. I think yoo xiqqaate waggaa 8 waggaa 9 ol beekna garuu uumama kootiin nama akka ishee jibbu hin jiru ture. Akkuma koo jechuudha. Goofti ma waaqa.
Eshi je. Baay'ee tokkoon ishee jibbaa ture beektaa dur. Jaajallattuuf jibbita jedheenni sirrii. No, seriously dha baay'ee. Even naagalee namni ati zimmettee dubartii tokko zimmettee lafaa kaatee jibbita taanaan inuma jaallatta jedhu. baay'ee jibbaa akka isaan sanii siif fakkaatin. Like daandii kanaan illee yoo isheen dhuftee daandii gaddi isaanii. Osoo nyaata nyaadhullee gaaf dhuftee keefaa deema. Akka tasaatii Maarree shuma waaqayyo eebbisee sii laate bakka shuma waaqayyo eebbisee sii laate jaallatte foon haadha. Ati ofii kee of jajjabeessita dhaggeeffadhu ofii kee of jajjabeessita malee intala sana laa amma lubbuun kee gubatutti jaallatta. Jaallattes jibbites. Garuu maani wal beekna dhiiradhaan ni nuti. Sii galee? amma as jirti iyyuu laa. Isheen illee baay'ee akkasuma baay'ee tokko na jibbiti. Fallaadha. Ishee. Dhugaa serious dha baay'ee serious dha. Sooretti gaafu. Bilisummaa dhugaa waaqayyo ani keessan darbe kan nan beeka miti. Anillee akkasuma intalan baay'ee jibbuun qaba. Jibboonnan si jedhu akkuma kee kanan jibbaa yenna ishee waan alaattu mana hin jaalladhu. Garuu immoo isheen hin jirtu taanaan natti hin tolu nan beeka sii galee. Nan deema mana sana nan deema akka isheen jirtuuf hin jirree hin jirtu taanaan hin taa'u. Yoo isheen jirti ta'e immoo itti hin kun jaalala sammumaadha bakka intalitti waaqa sii kenne jedhee naas raddeeme. Yaa garuu amma si asradduuf jechuudha qaba. Dhuma isaarra garuu adeemsa keessa gaafa namni walitti qabeen nagaa nuumsisu walitti dhiyaachuu jalqabe. Gaafa duraa jaalalan isheedhaaf qabu dhiyeessuu fi naamanuu didde. Guys, fa'aa Nama ishee fuudhuuf jira. Inshallah. Intala safara keeti. Naannuma tokkodha. Bareeda waaqayyo wajjin sinaa ga'u. Waggaa meeqa jaalala waggaa meeqa dabarsitan? Amma waggaa 4. Wal jaallattanii moo? Utuu wal loliin sana gidduutti. Jaalala jechuun wal loluu akkamsiite beektaa? Nuti isa walii galluurraa isa nuti nu wal lolchisuuf baay'ata wanti baay'een jechuudha. Like korbeetti yeroo lama bilookii ishee godhaan yoo xiqqaate jechuudha. Adeemsa keessaa wantoonni hirataa dhufan jira miire. Akka carraatee bilookidha bakka jaalalli keenya anaaf ishee gidduu jiru. Sigalee miti? Dhiichisuuf jirra yoo rabbi jedhee. Annamaa dhiichisi ati. Giiftii koo hankee. Hankee nama. Yoo akka deebistu waaqayyo abe. Obbolaan qabdi obbolaan dhiiraa qabdi intalli kee. Eeyyeen qabdi. Waggaa 4 kana keessatti ishee faana si arganii hin beekaniire. Moo hin beeku? Jechuun maatiin kan koo sirriitti ishee beekanii maatiin ishee illee laayikta. Ana qaaman nan beeka akkas qaaman na arganii hin beekan garuu ni beekan. Ana qaaman akkasii na arganii wal qunnamnee hin beeknu garuu maatiin kan koo sirrii beekan. Maatiin kee hin beeku garuu isaan hin beekani obbolaan ishee. Ni beeku malee. Okay. Yaa obbolaan ishee akkuma understand si godhisanitti understand na godhan. Wow. Namatti tola dhugaa. Baay'ee generationiin kun kanan adda ta'uu qaba. Akka durii sana afeera butti minaamin afeera. Eeyyan hin jiru. Amma misti sargiin fuutamu akkasumaan fuuta. Wacii qaba sargii amma sargiin kun yoo hafeewa.
amma nu biratti sargiiwwan baay'ee sodaatamuudha baay'ee. Sargiin maaf sodaatama beektaa? Tokko baasiidhaaf sodaatama. Lama sargii diggiste tanan ammatti lubbuun kan keef reerno saa kanatti. Ati waan badee waamtee nyaachistee boruu kan ittiin waa tokko lama jettaniin jiru taanaan obboleessa koo rakkisa amma sargichaaf intalli intala isheef galu as jala jirti isheenis si gala qashtii koo intala mucaa qashtii kana mucaa qimamii mucaa waan hundaa beektu kana argattee jirtaati sargiin haadha ishee gadaa badu. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Isheen sargii tokkoyyuu hin barbaadatu. Soorellee sargii hin barbaaddu. Uy. Ilaa anillee